Ashamaa jaalatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa qabanneen hanga dhumaatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Humnoonni Gibxii fi Sudaan fayyadamuun leenjii fudhatanii gara hidha haaromsa guddichaa irratti badii raawwachuuf jedhan to'atamanii jiru. Itoophiyaa irratti ergamni diinota alaa fi baandota biyya keessaa yaalan tasumaa hin milkaa'u. Gibxii fi Sudaaniin gargaaramanii leenjii fudhachuun gara hidha haaromsa guddichaatti badii raawwachuuf humnoonni ergaman guutummaan guututti to'annoo jalaa oolfamaniiru. Gareen kun naannoo Beenishaangul Gumuz qara sadiin seenuuf yaalii godhanis harkaa fashalaa'ee hidhattoonni shiftaa 130 hidhannoo isaanii waliin to'atamuu poolisiin Beenishaangul Gumuz ibsee jira. Akka gabaasaa poolisii Beenishaangul Gumuzitti aanaa Shirqoolee irraan toorota Gamad, Xaayibaa fi Gizan jedhamaniin seenuuf turanii yaalii kanas humni nagaa eegumsa hidha guddichaa poolisiin naannichaa fi humni tika biyyaalessaa qindoominaan fashaleessee jira. Piroojeektiin guddichi Itoophiyaanota maraa tokkoomse kun seenaa biyyattii keessatti argamee kan hin beekne hawwii uummattoota Itoophiyaa bara dheeraa har'a Abbayyaan irree tokkummaa keenyaan hidhamee eebba biyyaa ta'uuf argamee jira. Wayitaa piroojeektiin guddichi kun tajaajila kennuu eegalu Itoophiyaan boqonnaa haaraa itti seensa badhaadhinaa abdii dhalootaa ta'e tokko jettee kan eegaltu ta'a. Diinonni kana jibbuun yaalii garaagaraa gaggeessaa jiraatanis tasummaa kan hin milkoomneef ta'uu humni tika biyyaalessaa dhugoomsee jira. Egaa qophii qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.